Kan man qonnaan bulaan Oromoo manni isaa duraa gubate qe'een qananii jiraachaa turte hadiyyoomtee diigamuu isiitiif hamileen isaan cabuu miira gaddaatiin OMN itti manee jiru gabaasa qindaa'ee Mohaammed Fantaalletu dubbisa. Gurraan dhala 8 bara 2014 ganda Gaagoo Osoleechim halkan qixxee toora sa'aatii 7 keessa mooran mana jireenyaa isaanii humna poolisii addaa Oromiyaa fi milishaatiin marfamee buluun garma sa'aatii 3tti mooran isaanii boombiidhaan haleelamee manneen jireenyaa fi dallaaloonii dabalatee qabeenyi jiraattotaa barbadeeffamuusaa obbo Badhaadhaa Gabbisaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Halkan yeroo manni isaanii humnoota mootummaatiin marfamu sokoksaa fi sagaleen sochii naannoo mana kiyyarraa dhagahamus haalli nageenyaa naannoo keenyaa waan sodaachisaa ta'eef namni gadi bahuuf yaaleen turre jedhu obbo Badhaadhaan. Mooraa guddaa barbadeeffame kana keessa miseensi maatii 20 ta'an kan waliin jiraatan yoo ta'u manneen jireenyaa adda addaa lamaa fi dallaalloon fi gombisaa midhaanii akkasumas qabeenyaan callaa kan biraa akka ture ibsanii jiru. Taatiin kun nurratti raawwata jennee homaayyuu shakkii waan hin qabneef akkuma yeroo kaanii lafti nagaadha jennee waaqa kadhachuun gara hirriibatti deemne jechuun haala kibxata galgala ture yaadachuun ganama gaafa hirriibaa kaan gurraa fi ijji keenyam dhukaasa gurguddaa fi ibidda laboobaa argite jedhu. Poolisiin humna addaa Oromiyaa fi milishaan baay'ina guddaa qaban halkan sanaan gara ganda Gaagoo Solee dhufuun mana jireenyaa kiyya marsuu isaanii malee isa dura keekkachiifnu yookaan dhaamsi ana dhaqqabe homtuun ture jechuun gandicha keessaa taateen akka kana isaan qofarratti raawwachuu himu. Umri mootummaa dhufanii mana kootti halkan marsanii ganama immoo sa'aatii 3tti mana koo guban. Keessaa sa'aatii 3tti halkan keessaa sa'aatii 7tti dhufanii naanna'anii ganama keessaa sa'aatii 3tti manicha guban. Mooraa keessa wanti jiru wanni tokko namni qorqorroo lukki 70 olii midhaan xaafii adiin kuntaala 30 mishingaan kuntaala 15. Egaa rakka jaarma jirraa uummanni nu gargaaree bishaan waa ittiin gudduufanii wanta nyaannu hin qabnu. Kanneen illee kanneen 50 akka abiitu gubatanii badanii horiin tokko illee bakka maanguddoo waggaa 100 fi kanneen tokko keessaa gadi baasanii mucaa qaama tokko qabaa osoo kana arganii qaamni mootummaa dhufanii mana kootti fi qabeenya hunda isaa barbadeessanii jala. Sagalee dhukaasaa gurguddaa akkuma dhageenyaan daa'imman xixiqqoo jiran manaa gadi baafne gara alaatti baqanne kan jedhan obbo Badhaadhaan yeroo gadi baanu manni jireenyaa keessatti horadhee guddadhee fi ilmaan koo manicha keessatti fuudhanii jireenya dhaabbatan kallattii mararraan abiddaan wal'aansoo qabaa jirti jedhu. Yeroo sanatti furmaanni nuti qabnu baqachuu qofa waan ta'eef lubbuu keenya baraaruuf gara lagaatti fiigne jechuun akka namni birmatee ibiddicha dhaamsuuf iyyuuf yaadanii qaamolee nageenyaa mootummaa ibidda sana qabsiisan sodaachuu himatu. Mana jireenyaa isaanii kan qorqoorroo luukii 70 ta'e dabalatee manni ilma isaanii moorma sana keessatti ijaarratee maatii keessatti horachuun jiraatus haleellaa kanaan barbadeeffamuusaa wal qabatee xaafii bishingaa fi midhaan callaa kan biroo kuntaala 45 ol ta'anis gombisaa midhaanii keessatti ibiddaan gubachuu qonnaan bulaan qabeenya jalaa gubate kun himanii jiru. Loon dallaa cabsanii baqatanii yaa'uu kan himan obbo Badhaadhaan balaa ibiddaatiin loon miidhaman akka jiranis himuun manguddoon gannaa 100 ta'an mana keessaa baqatanii bahuu dadhabuun dhumarra lubbuun oolanis qaamoleen poolisii sun safeeffannaa malee reebicha irratti raawwatanii miidhamanii jiraachuu dubbatu. Miseensonni maatii 18 ol yeroo ammaa kana baqatanii mana jireenyaa dhabuudhaan daggala keessa jiraachuu kan himan qonnaan bulaan Oromoo qe'eensaa gubate kun qe'een qananiin jiraachaa turre hadiyyoomtee diigamuu isiitiif hamileen isaanii cabuu miira gaddaatiin OMN itti himanii jiru. Erga taateen suukanneessaan kun isaan irratti raawwatee as sababa yoo odeeffatan maqaa shanii qallabdu jedhuun akka ta'e adda baafachuu kan himan abbaan warraa kun akka jedhame kana ani hariiroo tokkollee qaamolee hidhatan waliin nama qabuun turre jechuun himanii jiru. Odoo dhugumaa humnoota kanan qallaba ta'es gochaa suukanneessaa hangana ga'uuf anaa fi dhala koo irratti raawwachuun tarkaanfii sirriis miti kun aadaa fi safuu Oromoo irraa fagoodha jechuun midhaan fi loon baqachuu hin dandeenyetti ibidda qabsiisuun gocha faallaa aadaa keenyatti jechuun komatu. Guyyuma gaafa sanaa qaamoleen nageenyaa mootummaa kunniin ganda Gaagoo Solee keessatti qonnaan bultoota 2 ajjeessuu fi ammumallee maatii mannii fi qabeenya jalaa gubate kana doorsisaa jiraachuus Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffateera. Hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Muunik keessa jiraatan lammiilee Oromoo manneen hidhaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti dararaa fi rakkoo adda addaa keessummeessaa jiraniif sagalee ta'uuf hiriira mormii cimaa gaggeessaati jiru. Lammiileen Oromoo manneen hidhaa biyya Saawud Arabiyaa keessatti argaman kunneen waggaa tokko oliif dararaa hammaataa keessummeessaa kan turan yeroo ta'u yeroo ammaa kana lubbuun namoota hedduu achi keessatti dabraati jira. Shan ilmaan Oromooti biyya Saawud Arabiyaa keessatti warri feestaalii irra ciisaa jiru warri beelaaf eebuun qorraan aduun gubataa jiru suni
ijoollee keenya immoo ittiin daldalachuuf ittiin maallaqa biizinesa ittiin hojjechuufi narraa fe'adhuu jedhee baajata isaa ramadee yeroo mootummaan Suudii galfadhu jedhee gaafatu mootummaan Itoophiyaa abbaan irree waan ittiin biyya qubsiisu waliin naa kenni mallaqa waliin sirraa fudhadhaa. Kanumarra dhaabbachuun hawaasni Oromoo biyya Jarman magaalaa Muunik keessa jiraatan isaan kanneen cinaa dhaabbachuuf hiriira kana qindeessuuf qopheessinee jiru. Qindeessitoonni hiriirichaa akkuma beekamu walga'iin mootummoota addunyaatti bana magaalaa Muunik keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, carraa kanatti fayyadamnee lammiilee keenya miidhamaa jiraniif sagalee ta'uun murteessaa ta'uu hubannee hiriira kana gaggeessaa jirra. Hirmaattonni kunneen torbee dabre duulli lammiilee kanneeniif sagalee ta'uu miidiyaalee hawaasummaa kanneen akka feesbuukii fi tiwiitariidhaan gaggeeffamaa turuun kan yaadatamudha. Oduma wal qabateen hawaasa Oromoo dabalatee lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraatan irratti duulli hidhaa bifa haaraan gaggeeffamaa jiraachuun dhaga'ame. Gama biraatiin lammiileen manneen hidhaa keessa jiran dararaan guyyaarraa guyyatti itti hammaachuun rakkoo ammaataaf saaxilamaa jiraachuu himatu. Gabaasa Naimaa Umar Muhammad Fantaalleetu dubbisa. Hawaasa Oromoo dabalatee lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraatan irratti duulli hidhaa bifa haaraan gaggeeffamaa jiraachuun dhagahame. Namoonni waraqaa heeyyama jireenyaa biyya sanaa of harkaa qaban kanneen kanaan dura nagaan hojjetachaa jiraatan guyyaa 3 dabran kanarraa eegalee mootummaan biyyattii waraana heddumminaan bobbaasuun hidhaatti guuraa jiraachuu dhalattoonni Oromoo garas jiraatan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Nama waraqaa hin qabne jedhanii guuranii akkasitti mana hidhaatti namni rakkataa jiran beekta. Amma immoo warra waraqaa qabu guuraa jiranii guyyaa 16 irraa guyyaa 3 dura jechuudha irraa jalqabe seera baafatanii sponsoruma sii ta'ee waggaatti birrii reyaala biyya kanaa 10,000 8,000 sirraa fudhatee waggaatti jechuudha gara biraa deemtee dalagatta kasiif haaromsu isa jechuudha. Isa bira dalaguudhaaf namichi toofiitti waan nyaatu hin qabu. Gaafa barbaade guyyaa guyyaan dhufee birrii 50 30 sirraa fudhatee deema. Amma akka jiru nama guuruu jalqabanii har'a bakka an dalagaa ni dalaguutti dhufanii waraanan ka hidhate waraana hidhatee nama 20 30 ganda tokko marsanii akkasitti sii karra deemu. Nama waraqaa qabu guuranii gara mana hidhaa geessaa jiru. Mootummaan Suudii kanaan dura namoota heeyyama jireenyaa hin qabne jechuun lammiilee kuma dhibboota lakkaa'aman hidhee manneen hidhaa garaagaraatti dararaa jira. Amma immoo namoonni heeyyama qabdan ispoonsara yookaan kafiila keessan bira malee hojjechuun dandeessan seera jedhuun duula hidhaa banee jiram. Kanaan wal qabatee haalli nageenyaa keenya nu yaaddeesseera jedhuun kanneen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Magaalota garaagaraa biyyattii keessatti kan hojjetan namoonni baay'een sodaa humnoota kanneeniif manaa bahuu dadhabanii rakkachaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii odeeffateera. Gama birootiin kanneen manneen hidhaa keessa jiran dararaan guyyumaan guyyarraa itti hammaachuun rakkoo hamaadhaaf saaxilamaa jiraachuu himatu. Manneen hidhaa xariiqal karji dabalatee kanneen biroo keessatti eegdonni mana hidhaa humnoota biroo dabalatanii hidhamtootatti seenuun peestaalii irraa guuraa jiru. Sababa kanaan namoonni baay'een dhukkubsachaa jira kan jedhan lammiileen mana hidhaa irraa dubbifne kun haalli jiru kan durirra hammaachuu himanii dirmannaan hatattamaa akka isaan barbaachisu dhaammatan. Gabaasni kan Naimaa Umar ture. Oduu teenya gama birootiin waraanni kaaba Affaar keessatti deemaa jiru gaagama namooma hammaataa ta'e hordofsiisee jira jedhame. Waraanni kaaba Affaar keessatti humnoota Tigraay fi naannoo Affaar kan waraana bilxiginnaatiin deeggaramtu jidduutti deemaa jiru babal'atee gaagama namoomaa dabalataa geessisaa akka jiru naannichi ibseeti jira. Humnoonni Tigraay kaaba Affaar keessatti aanota 5 fi bulchiinsa magaalaa tokko humnaan qabatanii kan jiran kan jedhu ibsi mootummaa naannoo Affaar. Lola kanaanis uummanni qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqee 300